Harka fuune daawwattoota hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun sagantaa keenya kan oduu guyyaa har'aati. Sagantaa oduu guyyaa har'aa kan qabatee isiniif dhiyaate an Murataa Obsaati. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi hanga xumura sagantaa keenyatti bilisootiif sheer, laayik, saabskiraayib gochuudhaan nu hordofuun dagatina. Miseensonni raayyaa ittisa impaayeraa jaha godina Wallaggaa aanaa Saasigaa qeellan Wallaggaa keessatti wabootti harka kennatan. Bilisootii fi ammajjii 25 bar 2023 dhaabni waraana bilxiqinnaa summii jibbinsa Oromummaaf leellistummaa imaayyee Itoophiyaa irratti ijaarame diigamaa dhufuun kasaaraa dirree lolaa irratti isaan mudachaa jiru cinaatti sirnicha gananii kanneen badanis heddummaataa jiranii. Keessaa ilmaan Oromoo qa'ee isaanii irraa gowwoomsaaf humnaan qabanii leenjii fudhachuuf ofii du'anii Abiyyi Ahmad irratti akka tiksaniif bobbaafaman meeshaa fi hidhannoo guutuu waliin dirree qabsootti makamaa jiru. Leengadda ammajjii 23 bar 2023 godina Baha Wallaggaa aanaa Saasigaa irraa ilmaan Oromoo miseensonni raayyaa ittisa impaayeraa ta'an ajajaa kudhanii dabalatee mooraa sirnichaa ganuun wabootti harka kennatan. Kana malees godina qeellan Wallaggaa aanaa Effeelloo mooraa waraana bilxiqinnaa magaalaa Muugii keessaa miseensonni raayyaa ittisa impaayeraa 3 wabootti harka kennatanii jiru. Miseensonni kun sirnicha badii ta'uu hubachuu wareegama yoo ta'u kaayyoon eebbifaman bilisoomsuu fi Oromiyaa walaboomsuu irratti ta'uu qaba malee sirna abbootii keenya harkaa farma muree qa'ee irraa godaansise hingoonu jechuudhaan badii kanaan duraaf dhiifama gaafachuun simannaa taasifameef gammaduuf ibsatan. Dhuma irrattis ilmaan Oromoo miseensi waraana bilxiqinnaa ta'an sirnicha tajaajilaa jiran faana isaanii hordofuun kagananii wabootti makamanis dhaammatanii jiru. Leessa ganama ammajjii 24 bara 2023 ilmaan Oromoo walloo badii tokko malee mana hidhaa Su'uudii Arabiyaa keessatti hidhamaa turan isaa gama biyya abbaa ofiitti yeroo deeban impaayerettiin osoo isaan gara maatii isaaniitti deemaa jiranii namoota magaalaa darba biraanitti konkolaataa irraa buusuun ajjeesanii jiru. Egaa ilmaan Oromoo walloo magaalaa Dabra Biraanitti yeroo adda addaa buufamuun humnoota finxaaleeyyii Amaara bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti ajjeefamaa kan turu yoo ta'u gochi julmaa guyyaa kaleessaa Oromoota 11 irratti raawwatame garuu addaadha. Oromoota yeroo dheeraaf jireenya ofii jiraachuuf gammoojjii biyyoota Arabaa qaxxaamuruun milkaa'uu dadhabuun daba impaayerettiin deebi'an qa'ee abbaa isaanii dhoorkamuun ajjeefamuun saaxilamaa jira. Humnoonni finxaaleeyyii kun lola meeshaalee gurguddaa deeggaramuudhaan godina Walloo keessatti geggeessaa jiraniif lubbuu hedduu balleessuun qabeenya kan barbadeessan yoo ta'u tarkaanfiin isaan babal'ifachuuf daandii gubbaatti ba'anii Oromoota addaan baasuuf ajjeesoo waan jiraniif ilmaan Oromoo sochii isaa akka daangessanii fi tokkummaan dura akka dhaabbatan kan dhaammatan qeerroon bilisummaa Oromoo godina Wallooti. Ammajjii 25 bar 2023 humni dhukkubsattoota ilmaan Oromoo Walloo ambulaasii keessaa buusee ajjeesuun har'a madaan sun osoo hin qoodin ilmaan Oromoo maatii isa deebisuuf gara qa'ee dhaloota isaatti deebi'aa turan konkolaataa keessaa buusuun ajjeesanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun Baha Harargee bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti jiraattota irratti manneen diiguun itti fufee jira. Ammajjii 25 bar 2023 bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa ganda Duwwaa 3 bakka Caatii Mabaraa jedhamutti murna bilxiqinnaan qaamolee nageenya ofiin jedhaniif caasaa bulchiinsa magaalaa itti bobbaasuun manneen uummataa diigaa oolanii jiraachuun ifoomee jira. Kaleessa ammajjii 24 bar 2023 ganda Duwwaa 3 kana keessatti tiksitoonni sirna naftanyaa bobbaafaman doosariidhaan manneenii fi dallawa ummata diigaa ooluun ifoomee jira. Manneen diigaman keessaa manneen jireenyaa fi dukkaanni keessa jira. Sababa manneen diigaman keessaaf maatiif lafa mataa jala qabatu dhabuudhaan dirree irratti faca'ee jiraachuunis dhagahame jira. Sababa daandii sirreessuudhaan pilaanii magaalattii dura manneen jiranii fi lafa kaartaa pilaanii ofii isaaniitti itti kennan turan deebisuudhaan diigaa turuu hawaasni magaalichaa gaddee jira. Namoonni gocha badii kana hojjechiisuuf maatii dirree irratti facaasan Biniyeem Nibirat garee istaanawum nama loojistikii jabeessu Feesal Caasaa ganda
duwwaa tokko ajajaa poolisii Mahammad Hassan akka ta'e barame jira. Kanaan duras bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa jiraattota ganda duwwaa 7 irraa dukkaana isaanii diigee jiraachuun beekamaadha. Ganda duwwaa 3 kana keessatti qeerroowwan Oromoo gochi mana malee nama hambisu kuni maaliif taha jedhanii warreen gaafatan lama guyyuma har'aa qabanii mana hidhaatti darbachuun maddeen magaalaa Dirree Dhawaa bilisootiif gabaasanii jiru. Godina Arsii Bahaa Aanaa Hattoo isaa keessatti murni biltiqinnaa namoota hidhuu fi mana hidhaatii baasuun ajjeesaa jiraachuunis dhagahamee jira. Ammajjii 25/2023 murni abbaa irree biltiqinnaa ilmaan Oromoo Oromummaa qofaaf yakkuuf qabee erga mana hidhaa seensisee booda mana hidhaatii baasee ajjeesuun addeeffachuun ona hattee isaa ganda guurii dabaluun jedhamu keessatti namoota 5 qabee hidhuun namoota 2 keessaa ajjeesuu warreen hafan hidhaan dararaa jiraachuunis baramee jira. Jecha kanaas ammajjii 20/2023 dargaggeessa maqaan isaa Kilolee Gandoo Hamdaa jedhamu ammajjii 21/2023 ammoo manguddoo Jamaal Fayyisoo jedhamu badii tokko malee qabuun dararaa guddaa erga irraan ga'aniin booda mana hidhaatti baasuun qarqara aanaa dheeraa bakka addaa Doddotaa jedhamtutti qeerroo fi manguddoo kanaas ajjeesanii jiraachuun baramee jira. Obboloota qeerroo Kiloloo 3 kan maqaan isaanii Gammachuu Gandoo fi Asmadoo Gandoo fi Umar Gandoo jedhaman maatii tokko keessaa qabanii hanga ammaatti buufata poolisii aanaa Hattoo isaa magaalaa Ittaayyaa jedhamu keessatti dararamaa jiraachuun beekamee jira. Namoota ganda guurii dabaloo irraa qaban malee gandoota biroo irraas maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartaan qabanii reebaa fi hidhaan jiraachuun maddeen bilisootiif eeranii jiru. Waraanni murna biltiqinnaa mooraa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo qabatanii jiran walitti dhukaasuu wal ajjeesaa jiraachuun dhagahamee jira. Ammajjii 25/2023 waraanni murna biltiqinnaa lafaa nyaatanii dhuguu fi bulanitti walloluu walitti dhukaasuun addeeffatan. Dilbata darbe ammajjii 22/2023 magaalaa Dambidolloo keessatti walloluu walitti dhukaasuun miseensota isaanii walirraa ajjeesuu waraana murna biltiqinnaa guyyaa magaalaa namoota irraa saamaa oolaniif halkan guyyaa san hoteela magaalaa Dambidolloo Afrikaa jedhamuun beekamu seenuun dhugaa turan wal dhibdee isaan gidduutti uumameen dhukaasa wal irratti eegalanii jiraachuun ifoomee jira. Dhukaasa kanaanis miseensonni isaanii 2 wal irraa ajjeesuun erga dhukaasni magaalichaa jeeqaniin booda halkanuma sana reeffa konkolaataan fuudhanii wangala Dambidolloo lakkoofsa tokkotti awwaalanii jiraachuunis baramee jira. Akka namoonni dhugaatii dhugaa turan bilisootiif eeranitti maddii dhibee isaanii dubartoota hoteela Afrikaa keessa hojjetan irratti ta'uun himanii jiru. Waraanni murna biltiqinnaa magaalaa Dambidolloo keessa jiran jeequmsa walirratti himuun cinaatti walii abboomamuu dhiisuun gochoota simachuu fi gudeeduu raawwachuu irratti kan bobba'an yoo ta'u keessaayuu warra lafa bashannanaa deeggartoota bakka adda addaa Gidoo jedhamu qabatanii jiran dubartootaaf shamarran karaa irraa qabuudhaan gudeeduun jiraachuun jiraataan naannichaa bilisootiif gabaasee jira. Gujii lixaa aanaa Dugda Dawaa keessatti hidhattoonni murna biltiqinnaa ilmaan Oromoo tokko rasaasa itti roobsuun ajjeesaa jiraachuunis dhagahamee jira. Ammajjii 25/2023 ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti guyyaarraa gara guyyaatti adeemsifamaa jiru jabaatee itti fufee jira. Oromiyaa keessatti nagaa hambaanii galuun rakkoo tahee jira. Namoota nagaa siyaasaa keessaa quba hin qabne garagaraatti itti maxxansuun hidhattoonni garee maafiyaa PP lafa deeman hundatti dhiiga namaa dhangalaasaa lubbuu namootaas akka baalaa harcaasuun baramee jira. Warroonni ilmaan Oromoo lafa irraa duguuguuf karoorfatan hojjechaa jiran kun Gujii lixaa aanaa Dugda Dawaa ganda Medannoo iddoo addaa Diimaa jedhamu keessatti nama nagaa Gannaalee Horgamaa Girjaa jedhamu guyyaa kaleessaa jechuu ammajjii 24/2023 rasaasa itti roobsuun ajjeesuu jiraattonni naannichaa bilisootiif eeranii jiru. Obbo Gannaaleen abbaa maatii 13 yoo ta'u namni hojii qonnaan hojjechuu ofii fi maatii isaa jiraachisu akkasumas siyaasaa kam
keessaayuu quba hin qabne akka tahan jiraattonni keessaahuu ilmaan Oromoo badii qabatan osoo hin taane Oromummaa qofaaf yakkamanii akka ajjeefamaa jiranis dabaluun bilisootiif gabaasanii jiru. Kibba lixa Shaggar aanaa Gooroo keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa shamarree tokko yoo ajjeesan caasaa sirna bilxiginnaa rasaasa hiruufiin ummata irraa miidhaa geessisuuf hojjechaa jiraachuun baramee jira. Amajjii 25/2023 finxaaleeyyiin Amaara jireenya dhuunfaa isaanii mo'achuuf naannoo isaanii dhiisanii Oromiyaa keessa qubatan bakkoota cufatti murna bilxiginnaan tumsiisuu miidhaan qaqqabsiifamaa jiraachuun baramee jira. Dheengadda amajjii 23/2023 godina Kibba lixa Shaggar Shawaa aanaa Gooroo ganda Foogoo Odaa Mala bakka addaa Foogoo jedhamutti humni finxaaleeyyii Amaara maqaan isaa Shimallis jedhamu shamarree Oromoo Shaggee Tashoomaa jedhamtu obboleessii kee waboodha jechuudhaan erga itti dhaadate eeboo waraanee ajjeesuun baramee jira. Gandichatti sababa shamarreen Oromoo akka kanatti finxaaleessa Amaaraan ajjeefamteen booda uummanni naannichaa okoroo kaasee uummata Amaaraa miidha jechuun kaabineenni Gooroo obbo Abbabaa Moroodaa rasaasa ganda Fugootti geessuun ummata finxaaleeyyii Amaaraaf hiran ummata Oromoo gandichaa irraa meeshaa waraanaa kan guurame yoo ta'u kaabineen ganda Sinaanoo Ammayyee Guutee Damaxoo Rafisaa ajajaa bulchiinsa aanaa rasaasa motoraan itti fe'ee jiraachuu beeksisee jira. Aanaa Gooroo keessatti caasaan gandaa eegalee hanga aanaatti finxaaleeyyii Amaaraa wal harka wal keessa galfachuudhaan miidhaan isaanii ummata Oromoo irraan gahaa jiran guddaadha kan jedhu maddeen rakkoo boruu dhalatuuf ummanni Oromoo aanichaaf of qopheessuu qaba jechuudhaan jiraattonni naannichaa bilisootiif gabaasanii jiru. Giddugala Oromiyaa Baha Shaggar Ona Bosoitii keessatti dararaa waraana kaabinoota milishootaaf basaastota murna bilxiginnaatiin ummata Oromoo onichaa irratti geggeeffamaa jiru jabaatee itti fufee jira. Amajjii 25/2023 torbee darbe amajjii 18/2023 waaree booda naannoo sa'aatii 11 ilmaan Oromoo Gadaa Boosee obbolaan lama Magarsaa Biiftuu fi Daggafaa Biiftuu jedhaman mana hidhaatii baasuu murni bilxiginnaa achi buutee dhabamsiisee jiraachuu maddeen bilisootiif eeranii jiru. Gama biraatiin tibbuma sana namoota 3 kan eenyummaan isaanii ammaaf adda hin baane dubartii tokkoof dhiirota 2 iddoo biraatti qabanii fiduun naannawa magaalaa Boofaatti ajjeesuun erga gatanii booda namoonni kanneen bineensa akka nyaatu yoo taasisan mataa dhiirotaaf rifeensi dubartii bineensi nyaate kan lafarraa faca'ee argamuun hawaasni naannichaa taatee kana ijaan argan bilisootiif gabaasanii jiru. Dhiigni ilmaan Oromoo bishaan guutee kan dhugaa jiruuf hojii diinummaan ummata nagaa irratti gara jabinaan kan raawwachaa jiru ergamaan bilxiginnaa kantiibaa magaalaa Boofaa namni maqaan isaa Baqqalaa Namoo jedhamu ilmaan Oromoo magaalaa Boofaatti naannawa isheetti argaman dararuu fi dhabamsiisuuf itti fufee jiraachuu maddeen bilisootiif achirraa eeranii jiru. Kantiibaan magaalaa Boofaa Baqqalaa Namoo Beenyaa jedhamu kun namoota manguddoo ta'an kanneen hojjetan of isaaniitiif maatii isaaniitu jiraachisuu hin dandeenye hawaasa magaalichaa walitti guuranii leenjii milishaa fuudha jechuun qamaan rakkisaa jiraachuun gabaasni achirraa argannes ifoomsee jira. Namoota magaalicha keessatti hidhamanii jiran hunda isaanii gayyaafni ajjeesuun namoota biraa itti himna jechuun qaamota isaanii olii mariisisuun akka jiru odeessi achi bahe ni ibsa. Oduma kanaan wal fakkaatu magaalaa Baalee fi naannawa isheetti waraanni murna PP uummata nagaa dararaa jiraachuunis baramee jira. Guyyaa dheengaddaa amajjii 23/2023 waraanni murna PP milishoonni sirnichaa maqaa sakatta'a waraana bilisummaa Oromoo jedhuun akka saree maraattu olii fi gad fiiguun ganda Qaawaa fi Hulluuqoo jedhamu keessatti mana hawaasa qabeenya waliin gubaa ooluun bilisootiif gabaafamee jira. Ganda Hulluuqoo jedhamu keessatti mana tokko ganda Qawwaatti immoo mana maatii hortee tokko qofa mana shanxaa fi dabalatee qabeenya mana keessa jiru hunda waliin mancaasanii jiraachuunis ifoomee jira. Namoonni adda durummaan gocha kana raawwatan Xaayir Nyaaqoo, Saaliyaa Husseen, Ahmaddiin Husseen, Raadii Amaanoo, Gaabbii Jiboo, Kamaal Adam Araboo, Abdii Adam kanneen jedhamanidha.
Namoonni maqaan isaanii armaan olitti eeraman kun yeroodhaaf gara yerootti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan nyaachiftanii fi obaaftan jedhu waraana faashinistii PP waliin ta'uun hawaasa nagahaa sabboontota ilmaan Oromoo qaqqaaliif maatii qabsaa'ota dararaa akkasumas dararsiisuu irratti argamu. Baankiin biiraa obbo Bayyisaa Milkeessaa Oromoo mindeessiti jechuun hoogganaan diriskeetii lixa Finfinnee irraa kaasee jiraachuun baramee jira. Majjii 25 bar 2023 baankiin dameelee 200 ol Oromiyaa keessaa qabu Birahaan sadarkaa hooggantummaa irratti diinistiriikitiin lixa Finfinnee ta'eeyyuu maqaan Oromoo baay'inaan mindeessitan jechuun erga hojii dhaabsisan ji'a tokko gahee jiraachuun dhagahamee jira. Baankichi itti aanaa pirezidaantii 4 qabu keessatti Oromoon kan hin qabne yoo ta'u hoogganaan diinistiriikiin 6 qabus keessaa namni Oromoo tokko kan ture obbo Milkeessaan hojii irraa ari'amee jiraachuunis bilisootiif gabaasanii jiru. Baankiin Birhaan keessatti uummanni Oromoo qooda argachuu qabu kan hin arganne yoo ta'u baankicha keessatti ilmaan Oromoo akka hin mindeeffamne barbaadamaa jiraachuunis dhagahamee jira. Bakka obbo Baay'isaan nama Amaaraa dhaloota Gonjam ta'e obbo Firimirqoos Yegarramuu muudanii jiraachuun dhagahamee jira. Baankiin Oromiyaa keessa galii argachuun jiraachaa jiru ilmaan Oromoo hojii irraa ari'uuf akka hin mindeeffamne taasisaa jiraachuun maddeen magaalaa Finfinnee bilisootiif gabaasanii jiru. Egaa daawwattoota hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabamaa sagantaa birootiin hamma walitti deebinutti qophiilee bilisootii fi waliin turtii gaarii isiniin jedha. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Olmataa koo dhufan tolaare. Keenaa bootu qabnaa naare. Anan garree if garsiisuure. Anan barree if barsiisuure. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee.